بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. jalqabni maqaa rabbii ol taheeti. Eegaan rabbii ol tahe faarsee nabi Muhammad irratti nagaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu jee booda wanti nuti irraa dubbachuu feenu gatii yeroo qabdu waliin laalla na hordofa. Yaa ikhwaanii fillah, qabeenyi guddaan namni islaamaa jiruu tana keessatti qabu yeroo isaati. Yeroon tun jiruu ilma namaa keessatti nama itti beekutti, nama rabbiin aqlii kenneefitti, qabeenya isaa kan addunyaa kanarra isaaf caalti. Jabeenyaa fi guddina yeroo tanarraa rabbiin ol tahe yeroo tanaan kakate akkuma qur'aana keessa jirutti wal asri yeroo asriitiin kakadhe yookaan hoo yeroo zabana boodaatiin kakadhe jehe. Akkasuma rabbiin ol tahe ni jee sadarkaa fi qananii guddoo tana yeroo wayita dubbatu akkana jaa: halkanii fi guyyaa isiniif laaffisee aduu, ji'aa fi urjiis ajaja rabbiitiin laaffifamtuu kan taate tana keessatti milikkata tokkichummaa rabbiitti nama agarsiifti warra aqlii qabuuf. Yeroon tun rabbi birattis gatii guddoo qabdi. Nutis gatiin isiin qabdu akkamitti irraa fayyadamuu akka qabnu itti ilaaluu qabna. Yaa ahibbatii, namni akka jiru kanatti zalaala hin jiraatu. Dullumaatu jira, dhukkubsachuutu jira, du'aatu jira. Tanumaafuu osoo tun hundi nutti hin dhufne akkam tahuutu nurra jira. Mee haa gallalaallu. Jiruu teenya tan amma nagaan jiraachuu jirru tana akkamitti akka dabarsine fuuldura rabbitti gaafatamuun keenya waan hafiinsa irraa hin jirre. Maaliif sekoondii takkallee hin taane akkuma hadiisatti ergama rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhutti hirphi gabrichaa hin sossootu haga waa afur irraa gaafatamu. Takkaffaa umrii isaa eessatti akka fixe, lammaffaa beekumsa isaa maal akka itti dalage, sadaffaa horii isaa eessa akka fidee fi eessatti akka baase, afuraffaa dardarummaa isaa eessatti akka fixe. Rabbiin ol tahe yeroo tan irraa gaafachuu qofa osoo hin taane dardarummaa teenyas qobatti irraa nu gaafachuuf ta'a. Yaa ahibbatii, nama islaamaa tokko yeroo isaa akkaan tiifatee waan khayrii isaaf qabu ittiin hojjechuu qaba. Maaliif yoo jenne waan irraa gaafatamuuf teenyuuf jecha. Yeroo teenya tana irraa dagamuun nurra hin jiraatu. Akka ummata humaa hin yaannetti akkuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhutti qananii lama irra hedduun ilma namaa irraa dagamuudha. San fayyaa fi yeroodha. Yaa obboleeyyan islaamaa, garii ilma namaa yoo laalte maaliif jiraatta jettee yoo gaafatte deebisaan isaanii waan nama ajaa'ibsiisu. Waan siin ja'an nuti nyaannee dhuguu, taphannee qananii ofii jiruu gaarii jiraachuudha siin ja'an waan ajaa'ibaati. Yaa obboleeyyan, akkamitti namni aqlii qabu waan akkanaa yaada? Namni yaadni isaa kanuma irratti gabaabbatu beeladaan adda hin jiru. Maaliif? Beeladaan wanti jiraattuuf nyaatumaa fi dhugaatiidha. Mee ilmi namaa akkamitti akka beeladaa taha? Kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa caalchisee isa uume. Mee waan rabbiin keenya nuun jedhu haa laallu. Sanuti kan akkumatti bilaashitti isin uumne seetanii, kan gara keenya hin deebine seetanii jaa Allahan subhaanahu wa ta'ala. Dhugaadha, rabbiin ol tahe bilaashiif nu hin uumne, akka isa gabbarruuf nu uume. Akkuma qur'aana keessa jedhutti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun, ani jinnii fi ilma namaati siin uumne akkana gabbaraniif malee. قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يغتنم 5 قبل 5. يرقم ربي صلى الله عليه وسلم كنجا وعشان بوجود وصوان تشان 60 دفنه. تكفى شبابك قبل حرمك، دردر أمتي بوجود وصوت اللومت 60 دفنه. لما فا وسهاتك قبل سكمك، فياتي بوجود وصوت يكون 60 دفنه. تدفى وفراغك قبل شغلك، وكنا أخي بوجود وصوت إنشاء خلمني. أفرفا وغناك قبل فقرك، ترماتي بوجود وصو مسكين ما 60 دفنه. شنفا وحياتك قبل موتك، جروتي بوجود وصو دوتي 60 دفنه. دوتي 60 دفتي رب الجول، يا ربي خينا ديبسي خيرتك كان دلقدا وصوني في جنة درا. جروتي بوجود وصو دوتي 60 دفنه. شائركم ربي صلى الله عليه وسلم. ربي ورد حجة وهاتاسس. اللهم هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.